dhugaatu bachuudhaaf akka keenyaan gaa silaa gargar hin baanu garuu rabbi Ibraahim maaliif jennaan jadiidis xiqqishanii dhukkuba ture silaa akkuma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما كم جرتان كقالي في قاري ومتخيل كان إيش داو تاجرتان فروجا لا رانتنا قام مالك بيجون كيسين ولا إيه قسم فيديو هنا خشتي إرجع باي تكون دور في جودي ما إرجع هم مال جيتون كيسين هين أولهم هيريا هي سايبة هي مختار توي في تالتونيس بقى مدينة سنينجا أكسم جا أنا في جديد تاني نموني باين هيروني سا كما بعديا ديمني ساوجين فيديو سرقي ساخست أركب نجرا ورجال تومان دا أكما بعديا خشت أروز سرقي مختار ولين غوني ولين جاما أداما رفني ولين بشنني ولين تبني ولين خافولو برباني توري قالوا جديد تكون الكوبي جديد خناف نجالها هودن دي فيديو مختار قامت أموراتي خيسها بيجرا وأنا كوبي في نسنجا خناف يسافر لي دواي يقول أسنجنا ربين فيا إسعادي بسوفي إن شاء الله بإذن الله أكسب ما خنتي عنسي ونين نجتش وربادو يفهمنا أقول أنا سنجا فيديو تكلي ورابو تنجرو أنتي فيديو خناوني ورابف مختاري في جالتو الأبجج باقم مدن نسنجنا ummanni kun maashaallah raajaa hisbiin oromoo kun guutuu maashaallah raajaa ijoolleen tun lamaan gaa biyyoota adda addaa keessaa walitti dhuftee rabbiin yaman irraa isa fidee biyyattiisii fidee wal barsiisee wal jaalachiisee abbaa manaatii fi haadha manaa kan godhe rabbii tokkicha jechuudha akkasuma nuutiif illee rabbiin hiree bareedduu akkanaa tana rabbiin ofaa qooduu jennaa warrootanii fuudhan rabbii isinaa buusu warroota fuutanii jirtan jaartitee isinii wajjin isinaa jiraachisu nageet isinii jennaa kanatti aansinii gaa waaw mee viidiyoolee akka nama takkaatti arsii waan jaamu walumaa galatti aadaa isaaniitii fi safuu isaaniitii fi wal kabajuu isaanii waa hundi isaanii akkaan hubadhetti akkaan laaletti arraantana isiniif lafa kaa'uudhaaf hin dhufe maaliif jennaan arsii keessatti yaa'u gurraan dhaga'uu fi namarraa infoormeeshina tokko fudhachuu malee takkaa qaamaan dheexanii beeytan hin beeytan takkaa isaanii hojii teessanii beeytan hin beeytan takkaa dubra isaanirraa fuutanii beeytan hin beeytan arsii jechuun akkamitti akka ibsamtu gabaabsinee isiniif himaa jechuudha. Arsii jechuun walumaa galatti biyya jaalalaan faayamte jechuudha. Arsiin nama jaalatti yaa'u wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf jaalalti isaanii akka malee yoos jaalatan si gadi lakkisan akkuma ati kasaanii taatu barbaadan. Ammallee nyaattee quufte sinsaan dhuydee quufte sinsaan hirriiba kana kawaan nagayaa raftu waan bakka nagayaa kasi raffisan kawaan nagayaa si uffisan akka waan atiin qorraftee quuftu ittiin fakkaatu amma deebi'anii silaalan akka atiin kun waa taatu kanaafuu Arsii keessatti jaalala bareedduu jaalala akkanaa tanaa jiraan isin jaa yaa ugaasan qofaa miti ummanni baadiyyaa jaalaltii isaan namaaf qaban maal akka fakkaatu magaalaa fi baadiyyaa mee wal bira finnee haalaallu magaalatti dhugaa fi shafiitiin jiraata ilmi namaa akkasuma haajaa teetuu fi keetiifuu yoo nama akkamsi jabaataati malee namni si wajjin deemee fixuu danda'u hin jiru jechuudha. Baadiyyaa keessatti garuu akkasii miti. Keessattuu naannoo adda addaarraa Wallaggarraa Arsii yoo dhufte Harargeerraa Arsii yoo dhufte akkasuma Shawaarraa Arsii yoo dhufte bakka adda addaarraa yoo dhufte bakka takka Arsiin wallaahi re'ee malee siin qaltu wallaahi naamani re'ee sii xiqqaa kanaaf re'ee sii qalan uummanni kabajaa awoo wallaahi akkasii wal kabaja akkasii wal jaaladhan isin jaa hundi keenyaa uumee akkasitti wal jaalanne akkasitti wal kabajuun isin jaa walumaa galatti faamilii Muktaar faamilii baay'ee kabajamaadha faamilii Michiyoolleen faamilii baay'ee kabajamaadha faamilii wal jaalatu lamaatu ilmoo isaanii lamaa waliif kannee waaw baga gammaddan baga Muktaaраtilleen kanaan rabbi si eege isin jenna baga jireenya dhugaatti si fidee jireenya dhugaa jechuun haadha manaa godhattee osoo kararra deemtee akka keenyaa kanatti ijadeetii fi qalbii teetuu hin faffacaasin baga gama bultii tanaa dhuftee bultis seentee haadha manaa gaarii argattee inshaallah ilmoo nagaa ilmoo khayrii ilmoo riskii ilmoo diin rabbi isinaa kennuun isin jaa yaa'ugaa dhaamsi as keessatti dabarfachuu jirru waa hedduudha. Viidiyoo kana hamma xumuraatti ilaalaan isin jaa sheer godhaa hiriyoottan keessan waliif dabarsan isin jaa akkasuma hiriyoonni tokko warroottan aruuza Muktaar irratti hin dhufin jechuudha. Nuti warri Yamanitti waliin hojjechaa turre hundi keenya baay'ee wal jaalanna kaanis biyyoota adda addaa Dubaay biyyoota adda addaan faffacaanii malee sargii Muktaar namni hundinuu dhufuudhaaf hawwii qaba ture garuu kan milkaa'ee kan carraa san arkatee dhaqee ana Roozaa Jadiid Usmaan warroota kanaa jechuudha akkasuma Umar gaa akkamitti nu kabajaan isaanii wallaahi siinjaa kabajaa akkasiin kabajama jee takkaa yaadeen beekan yaa xarumarratti firoo kamee salaam gij
malee uummanni reeqaa wayi firoon dhufe wayi jedhiti dhufe reeqaa reenu qaqqalanii akkasigaa uummanni Arsii baay'ee nama jaalatan baay'ee nama kabajanii baay'ee tokko nama gammachiisanii jadiidii fi eenyuun Muktaarii fi Caaltuun garuu baadiyyaatti jireenyi daaraa isaan godhee jireenyi gammachuu isa kutee maaliif jennaan isaanuma hojjiramne laannuti baadiyyaa keessatti innis jaartii isaatii hojii rafuu dhoorkinee aanaa fi jadiidi isaanuma Muktaarii kuma jala keenya kaa hojii haasawaa hojii taphachaa dhoorkinee amma kun akkasitti baadiyyaarraa eega magaalaa dhufan hoteela VIP yoo beektan funduqa VIP jechuun funduqarraa funduqa ittiin qaalii kan ittiin bareeda akka Arabaatti jechuun ni kan jiraachaa jiru amma maaliif jennaan Arabni gizee fuudhee jalqaba jaartii isaa durummaa hoteelatti qaa godhee karraa fudhatu cabsee akkasuma gaa saayibni kiyya Muktaaris yeroo jalqabaatiif hoteelatti haadha mana isaatii wajjin rahaa fudhachuu jira garaan na dadhabee akhi way hoteela inni keessa jiru akbar anillee wallaahi wabillahi nin fuudha biiznillah inshallah ummata kiyya du'aayina godha akkaan fuudhee haadha manaa godhadhee akkaan nagaan jiraadhu sinjaa hireen qooda rabbiiti fuudha irratti abbaan fedhee yaa viduu deebi'uun qabu keessattuu dargaggeessi ammaan tana yaa akkanatti hobaa keessan jiraachuun isinitti gammachuu ta'uu danda'a garuu rakkoo keessa akka jirru hubadhaa maaliif jennaan namni haadha manaa itti wajji jiruu fi namni hobaa isaa lafa jiru tokko miti jireenyuma keessattuu tokko miti hanga inni takka lama jedhee tarkaanfatu ati hobaa kee asuma takka lama ittaatis tattaafachaa oltus goflaan tokko shimbirroon goflaa tokkoon bararoo waan hin dandeenyeef ani amma goflaa tokko waan tokko har tokko illee dhaquu hin danda'u biizinasalitti waan takka hojii takkatti illee seenuu hin danda'u seenuus waan hin dalagadhee hiriyoota hojiin daaraa godhee fita yookaan takka chiikii takka afeeradheetii isii hojii daaraa godhee fita garuu haadha manaatii wajjin akkas hin jiru safaaxaan akkanaa waan jiru haati manaa boo askanni maali eessa baastee akkana achinuun faayi waan akkana godhan waan akkas wasumee tuuti haati manaa si guddistii sadarkaa bareedaa irratti si jiru si agarraa jechuuti kanaafuu haadha manaatii wajjin jireenyi jiraachuun maal akka fakkaatu isiniif himuu isin beektanii haadha manaa gaarii rabbi isiniif haa kennu tan isin hin qeeqne tan isin hin jeeqne tan isin hin rabbashne tan isin hin tuffanne tan isin akka biraatti isin hin laalle rabbiin isin haa kennu ta'a akkam jaartii saalihaa tan harmeetii akkana si hanka bakkabtu tan faazarii kee mataa kee si dhungattu tan soma kanaa akka bishaanis dhuydu tan jaalalatii keessa agartee mi akkanatti uffata gizee micciiran akkam bishaan irraan bu'u akkasii micciirtu soma kanaa dubartii akkasii rabbi isin yaa kananu isin jaa kana jechuun waan biraatii miti kaa warroonni tokko tokko dubbii namaa akka biraatti hiikkatan dubartii jaalala namaa qabdu rabbi isin yaa kannu jechuudha dubartii kabajaa namaa beeytu rabbi isin yaa kannu tan lubbuma isii tanaa jaalattu dubartiin takka takka naguma yaati malee mataa ifiitu jaalattu wallaahi naa mana yaa bifa gubbaa laaluun wayii kan qabu bifa gubbaa laaltee wannan jeen mataa isii yoo jaalatte dhalaan ilma namaa jaalatte sii galee ani amma yoon if hin jaalanne kamittiin nama jaalachuu danda'a hin danda'u if jibbinaan namaas jibbeen nama dhiyaachuu hin danda'u namatti namaa wajjin information yaada uumuu hin danda'u jechuudha sammuu kiyyaa riilaaksii godhuu hin danda'u kanaafuu dubartii gizee jaalattan dubartii if jaalatte jaaladhaa akkasuma hiriyaallee hiriyaa jaalatu jaaladhaan isin jaa oga haasawaa dheeressuullee natti hin barbaachisne walumaa galatti sargii Muktaar kana keessatti waa hedduu takkaan arkee bagaan jiraadhe bagaan hiree arkadhee bakka kana keessa jiraadhe jeetiin shukrii rabbii kiyyaaf galcha alhamdulillah siinjaa way jaartii Muktaar garuu way gurbaa mataa oguste wallaahi siinjaa naamana jaartii Muktaar mucaa mataa oguste mataa ogusu jirti buloona mataa irraa eegu jirti laala kanatti waan takka kakunoo viidiyoo waraabuun beetu ganaa waamee qabarsiisu jira garuu walumaa galatti yaa dubartii baadiyyaa irraa fuudhuu fi magaalaa irraa fuudhuun garaagarummaan inni qabu hedduu jira as keessatti ammoo dandeetii waa godhuu dandeetii wantoota akkana kanarratti addaan fagoodha garuu ammoo dubartii baadiyyaa fuudhuun waan takkaaf gaarii waa dubartii magaalaa fuudhuun waan takkaaf gaariidha dubartii baadiyyaa fuudhuun garuu waa hedduuf gaariidha maaliif yoo itti gaafatan dubartiin baadiyyaa onneen sii fayya qabdi ijji sii fayya qabdi isni galee qaamni sii fayya qaba laannoo ijaan waa baay'ee nagartu sammuudhaan waa hedduun daleessistu sammuun sii nagaya ganaa hojiirra oollee sammuun sii dalagatti hin jirtu eegaati fuute sochii gooti qaamaanis
sammuunis ijaanis si wajjin gooti jechuusanii fuudha. Dubartoonni biraa amma warroota magaalatti galanii magaalarra jiraatan yaa qaama isaaniitiin sochii jiran akkasuma ijaan sochii jiran sammuudhaan sochii jiran kanaafuu walitti hin dhuftu jechuudha. Isii hin beekne san kaartuuna keessaa baafattee ayif bira keessee akka nama TV kana rimoota waarra ofuutti garsiistee barsiisutu irra bareedaadha. Akkas gaafan amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.